Jiin Ramadaanaa hordoftoota amantaa Islaamaa biratti ija kabajamaa fi waldeeggarsaa ta'uun beekama. Kanarraa ka'uun namoonni wanta qaban irraa wal qooduun soomaa fi kadhannaan dabarsu. Faawundeeshiniin Al-Amaanaa ji'a Ramadaanaa sababeeffachuun harka qalleeyyii 1,200 oliif deeggarsa gargaraa birrii miiliyoona 2tti tilmaamamu taasiseera. Lammiileen deeggarsichi taasifameef kunneen deeggarsi taasifameef miira gammachuu olaanaatti yeroo dubbatu. Baay'ee gammachuun natti dhaga'ame ijoollee konkolaa oomisuu na nyaachisaa jiru baay'ee natti dhaga'ame jira gammachuun jaras immoo rabbi nuuf jiraachisu jara kana nu radda'u kana lama nuun jedha. Mana keessatti uumaa hin qabu jiruun koo xinnoodha. Gizee waggaatti gizee naa kennanu natti dassi jedha. Deeggarsi taasifameef kun sooma Ramadaana keessatti rakkoo isaan mudachuu malu bira darbuuf kan isaan dandeessu ta'uu siman. Baay'ee na fayyada maal seete ijoollee kootii fi baay'ee na fayyada ijoollee kootii qallabanaa taha mana keessaa waa tokko hin qabu mana kiraa kaffaleen jiraadha garuu bakkeen bulu kiraa akka ta'etti qansiraas ta'uu hojjedhee kaffalee tan jiraadha mana hin qabu na gargaara qallabaa ijoollee kootii naa taha jechuudha. Waa'ee duqeetis naa kennu waan nyaatamus naa kennu rabbi sanaa kennu. Uumaa hin qabu mana keessatti baay'ee na fayyada. Barreessaa olaanaan waldaa Quraana Qulqulluu Itoophiyaa fi hundeessaan faawundeeshinii Al-Amaanaa Abdul Fattah Mustafaa deeggarsi taasifame harka qalleeyyii 1,200 oliif ta'uu eeruun deeggarsichi mallaqatti yoo jijjiiramu birrii miiliyoona 2tti kan tilmaamamu ta'uu dubbataniiru. ዛሬ እየተሰራ ያለው እንቅስቃሴ ለ1200 የቲም እና ችግረኞች deeggarsi har'aa kun harka qalleeyyii 1,200 kan taasifamedha. Deeggarsi taasisaa jirru kun zayita leetira 5 dabalatee daakuu, ruuzaa fi teemira fa'aadha. Deeggarsi nama tokkoof taasisnu maallaqatti yoo jijjiiramu nama tokkoof birrii 2,000 ta'udha. Akka faawundeeshiniitti ammoo firiijii, maashina kafana miicuu, wiilcharii fi kanneen kana fakkaatan kennaa jirra. Dargaggoota 15fis maallaqa heeyyama konkolaachisummaa ittiin baratan ni kaffalla. Walumaa galaan deeggarsi taasifamu kun birrii miiliyoona 2 ol ta'uudha. Hojii gaggeessituu olaantuun kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa Adde Shittaayee Mahammad Gamsaaniin duudhaan waldeeggarsaa uummanni Itoophiyaa qabu yeroo kamuu caalaa cimuu qaba jedhaniiru. መረዳዳት በጣም አስፈላጊ ነው። Waldeeggaruun barbaachisaadha. Namni hunduu waan qabu irraa qooduun barbaachisaa ta'a. Wanta qabnu irraa walii qooduun duudhaa uummata Itoophiyaa ta'uu isaatiin cimsinee itti fufuu qabna. Tokkummaa fi obbolummaa keenyas kunuunsuun barbaachisaadha. Deeggarsi taasifame kun fuula duraattis cimee kan itti fufu ta'uun eerameera.